daawwataan addunyaa kanaaf sitti ya'a. Sabni kees beekamaadha saba aadaa qabu burqaansaa ganama kan madda walaabu ija addunyaa dura eenyutu si dhoksa yee haadha goototaa haadha seenaa boonsa. Takkaalinyi Tasfaa fi Buzaa Lamasaffaa jedhamu godina Wallaggaa Lixaatti dhalachuun kan guddatan yoo ta'u yeroo ammaa kana waajjira aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Lixaa keessa hojjetu. Hojii mootummaa kana maddiitti immoo waltajjii garaagaraas affeeramuudhaan beeksisa dalagu. Waltajjii tokko beeksisuuf dura of beeksisuun dirqama waan ta'eef isaan waltajjii irratti akkasiin of beeksisna nuun jedhan. Anaan nan beektanii? Naanoo nan beektanii? Nun beektanii jennu kan nun beekneef garuu xiqqoo ishee of ibsinaa martuu nu abaru. Nu lachuu tokkuma fuulaan qaqallaa mammagaalaa. Qoosaaf taphni keenya nadhii dammaa caalaa. Fuulli magaalatus keessa di akka jirbi. Godina Wallagga Lixaa teessoon keenya Gimbii. Yoo waan nu gaafatan immoo ishee jechuun malee tasan beennu imbi. Ani qallaa akka arbaa. Ani immoo gabaabduudha meetira 5 irra taakkuu 5 darba. Hojii keenya keessaa kan nu gammachiisu. Kolfinee boosisu boonyaan kolfisiisu. Dhibee keenya keessaa immoo kan nu sodaachisu. Appitaayitii keenyatu biddeen nu nyaachisu. Yooma nyaanne jenneettuma rakkannee. Namuma lamatti tirsii 5 ajajanne. Aannan joogii 2 yoo itti dabalanne. Akkuma kasaatti ittuma rakkanne. Dhibee biraan qabnu kanumaaf qallanne. Aadaaf afaan keenya immoo hundarra olaansinaa. Aartii walaloof taphaan immoo lammii bohaarsinaa. Bashannana adda addaaf tarii nu yaaddanii. Tarii gaaf tokko waltajjiidhaaf yoo nu barbaaddanii. Kaardii qarshii 5 bituu sassattanii. Miiskooliin godhinaa waa deebiin argattanii. Ila rakkina miiskooliif sababa kolbaakiif rakkina miiskoolii. Baasiin kaardii ji'aan ta'ee humnaa olii. Kanumaaf ofirraa dhiifne moobaayilii. Nu quunnamuu feenaan karuma iimeelii. Adresiin keenya www.takke.bizualam.oromia. Oh, it is not. Really, we forgot. Buzaa Lamasaffaa ogummaa afaanitiin biyya yoo qabaatu waajjira aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Lixaatti leenjisaa dhimma aartii fi tiyaatiraati. Takkaalinyi immoo leenjii aartii kana kan fudhate yoo ta'u sooshoolojiidhaan nama BA qabudha. Namoota aartii kanneen waliin saayinsii aartii irratti haasofneerra. Kanneen keessaa waa'een walaloos tokko waan ta'eef walaloo isaan nuuf qopheessan dursina. Duratti kan hin barreesseef walaloo gabaabduu kan hin barreessee TV Oromiyaati fi TV Oromiyaanis TV keenya waan ta'eef baay'ee waan hin jaalladhuufi odeeffannoo wayitaa kan labsu muuxannoowwan hojii ummataaf kan dabarsu kalaqawwan dinqisiisoo qophiilee bashannansiisoo guddisaa afaan Oromootaa ibsaa aadaa sabootaa aartiif aartistii guddisuuf seenaawwan darban mul'isuuf kalaqa sammuu namaa kennaa uumaa ganamaa uumeewwan raajeffatamaa kanneen kallattii hundumaa miidiyaa misoomaa guddinaaf nageenyaa ibsa aadaaf seenaa duudhaa saba keenyaa qulqullinni suuraaf sagaleensaas addaa ergaa soora qalbii dhangaa turraa maddaa duruu kana ibsuuf baay'een coomomiyaa dhaabbata raadiyoof TV Oromiyaa. Oromiyaa wajjinan wal isin barsiisa. Aadaa koof seenaa koon isin hubachiisa. Oromiyaa kiyya haadha seenaa guddaa badhaatuu gabbattuu kabajamtuu hundaa qilleensa mija'aa baddaaf badda daree yoo si faarsaa olan maaloo maal qabare. Teessumni lafa kee waa hundaan mija'a daawwataan addunyaa kanaaf sitti ya'a. Sabni kees beekamaadha saba aadaa qabu burqaansaa ganama kan madda walaabu ija addunyaa dura eenyutu si dhoksa yee haadha goototaa haadha seenaa boonsa. Jaarrawwan dheeraadhaaf diinaan ukkaanfamtee biyya aadaaf seenaa hin qabne fakkaattee nafxanyoonni adda addaatti wal jijjiiranii afaan kee fi aadaa kee balleessuuf kaayyoon hiriiranii. Aadaaf saba keetii akkanii balleessuuf siif saba kee wajjin kan ofii fakkeessuuf qabsoowwan hadhaa geggeessaa turanii harka dargaggootaa arma ayyoo muranii akka fakkeenyaatti Arsii fi Harargee uummanni naannichaa dhiphuu guddaa arge. Ta'us sabni Oromoo diinaaf gad hin ciifne aadaa isaas afaan isaas tasayyuun gad dhiifne ni qabna gootota warra homaan sodaanne gabroomuu sabaatii warra karaa laanne kanneen akka Abdiisaa Maammoo Zammirfaa Elamoo Qilxuu fi Abeeshee Garbaafa goota xaaliyaanii kabalee kuffise dha'ee barbadeessee biyyoo jetti uffise gooticha beekamaa akka Abdiisaa Agaa yoo sabanaan jettan seenaan qabdi ragaa. Mirgi saba kootii akkamiin dhiitamaa? Taayitaan sabootaa maa balaaleffamaa? Kaanee haa falmannu lubbuun duute haa duutu jedhee goota kee jeneraal Waaqoo guutu. Biyya Oromiyaa kan Oromoo gochuuf ofii aarsaa ta'anii saba isaaniif tolchuuf lakkoofnee hin fixnu gootota ka'anii isaan haa mul'isu malee haqaaf seenaan isaanii.
waa'ee aadaa kootii maal jedhee maal dhiisaa danuu qabna hooti aadaa gammachiisaa aadaa wal gargaaruun kan hojii hojjechuu gummaa araarsuudhaaf aadaa wal jaallachuu akkasumas immoo kan fuudhaaf heerumaa aadaan saba kootii yoo himamee dhuma akka aadaa hedduu keessaa akka fakkeenyaatti kan godina Wallaggaan isiniif dhiyeessaa yoo fuudha barbaade gurbaan dargaggeessaa haasa'atee fuudha itti ergatee jaarsa warra isheef qaraxa isheef warqee bitamaa gosti fuudha kanaa immoo naqata jedhama. Mucayyoon dubaraas yoo dhiira jaallatte mana isaa hidhatte hiddiidha cirattee natti agarsiisa dinqee balu'eessaa jetteetu gaafatti bakka ciisicha isaa yeroo hojii galu gurbaatti beeksifama gosti fuudha kanaa immoo aseenaa jedhama. Hojiif qofaa ta'e maaliif humna bu'a? Akkam sabni Oromoo hojiif qofaa ta'e hiyyummaadhaan du'a gamasiif gamana wal dammaqsee ka'a daboo wal gargaareetu humna waliif ta'a. Akka hin dadhabnetti maasii hojii keessaa weeddisee geeraree humna wal jabeessa. Isa mana hin qabne walii mana ijaaru wanta hundumayyuu gamtaan wal gargaaru. Kana qofaa miti qabna aadaa nyaataa akkasumaan miti innis qaba akkaataa horiin isaa dhaltee fi yoo isaa dhaabbatu buna qalaaf qorii firaa wajjin nyaatu. Guyyaa ayyaana waggaa nyaatni qopheeffamu qoca afaan cooteetti laa Wallaggatti homtuun fakkeeffamu cumboonis beekamaadha Wallagga keessatti yaasa nyaatee arge gummi yaasaatii waliin yaallo yaada sirbasaa nuffi tokko malee mi'ammas na caqasa dargaggoo shamarran walitti yaa'anii sirba mormaa sirbu geelloo geellisanii kun akkas jedheetu isheedhaaf geellisaa akka ishee jaallatu geelloodhaan beeksisa dibbeekee dhahii Dibbeke dai awale ya kirara ko jadi na foddo gali rafi ya wale ya itana ko jadi wanu mana chirwana tufakate gelo amma waji yadi na fagate qabna aadaa safuu aadaa wal jaallachuu angafaaf quxisuun safuu waliif laachuu beela aanyaachisu keessummaa simannaa ilaa sabni Oromoo aadaa akkasii qabna. Arra kan nageessan sabni Oromoodha jabeessuuf carraaqa aadaa mallattoodha waa'ee saba kootii ani kanan jedha nageenyaaf gammachuun hunda keessaniif fedha galatooma. Takkaalinyi fi Buzaalam waltajjii beeksisan hirmaattota waltajjichaa bashannansiisuuf tooftaa garaa garaatti fayyadamu. Sirboota jijjiiruu wanni jira tokko ni egaa kaayyoodhaafidha. Akka carraa namoonni sirbii kun akkas ta'e copyrightii maalitti deemuu ni jiru danda'u. Kaayyoon keenya garuu sana miti. Kaayyoon keenya waltajjii waarsudha. Waltajjii dhaabbannee jirra daawwattoonni keenya ergaa kan biraadhaan yoo fuulli isaanii in kolfideetiin gaddines ta'e akkuma ta'aa turan ta'e kallattii biraadhaan bifa isaanii fudhatanii gara kolfaatti fidachuutii qabna nuti. Haa ta'uti garuu baacoo qoosaa keessa garuu ergaan ta'e numa jirti. Mee akkas jedha. Yoomnaan hin jedhin eessatti naan hin jedhin malee barataa tokkotu jira lataadha lataaf gaaddiseedha. Lataaf gaaddiseenii egaa nama garaa garaati lataan abbaansaa akka inni shamarree biraan gaafanne akka inni dhimma barumsaa dhiisee kaayyoo isaa bakka lamatti hin qoonne barumsa duwwaa barate akka inni digirii isaa fudhatuuf jajjabeeffata ture. Lataan garuu mana barumsaa dhaqeetu hin qabde jaalalli. Akkas jedhee sirbe. Maaloo 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 isa kanabbo nan baradha jedhee gaafa manaa ba'u. Ofittiin kakadhee durba maqaan nahu garuu ooleen bullee waadaan koonii cabee bareedduu tokkorraa jaalalli na qabee ana qabee anis nan gaafadhe waamee nama gidduu xiqquma taasifna naannoo durbin didduu maqaa ishee gaafannaan naan jettee gaaddisee sababa ishee miidhiin biyyoo na nyaachisee. Gaaddoo jaalalli kee marrummaan naraasaa boriftaan hin jedhin kottalan si baasa dhokattee yoo baate siinsitti dheekkamaa been barsiisaa keerraa fudhadhu eeyyamaa yoo diidemmoo rakkinni tokko hin jiru laabireerii jechuun halkaan osoo miin namatti laayikotuu manatti maaloo maaloo. Maaloo dhiisaa kanabbo maal godhu dhiisaa kanabbo sabuudha dhiisaa kanabbo. Gaaddiseen immoo maal taate laata lataan hin jaallate hin argate adabbuun beeku garuu duuba gaaddisee waan taate hin beeku takka liitu beeka. Gaaddiseenis egaa jaalalaan miidhamtee qormaati ishee akka durii ta'uu didee lataan immoo dhiisee jalaa badeera isheenis akkas jetteetu sirbuu eegalte.
wayyaa carraa koo barumsoon ba'u karaa koo maafanni sarii lataa koo maatii fiiziksii maleessa ispoortiin faanaa galeera barsiisaan maqaan waamu ifannaan sanaa gameera taa'ee barachuun jabaate dubbisuus na jibbisiisa intaraansii yoo dhiyaate meeseejii na shaakalchiisa abbaa kuma abbaa bunaatti silaa eerumuun ba'eessa innis nan beeku nan fuudhu beeksisan baasa maleessa. An dorgomuu kooti gaa beeksisa jirratti. Yoo ulaagaa guutte moo? Ulaagicha nan guuta abbaa kumaa cumaalle miti. Kana fakkaata gaa kun egaa sufoota qoosaa keenya keessaati kan dhiyeessaa turre. Hojii aartii irratti walaloo barreessuun hin jira. Egaa sirbi tokko sirbamu walaloon barreeffameeti. Walaloon sirbaa ulaagaa maal guutuu qaba jettee yaaddame? Sirboonni walaloon sirbootumtiyyuu bakka namatti qoonnee ilaaluutii dandeenya. Sirboota afoolaa kan abbummaansaa uummata ta'e abaluut sirbe abaluut barreessee kan hin qabne kanneen akka Iyyaasee barreessaa isaan beekamu kan sirbes nama baay'eedha kan uummata beekamaadha naannoo tokkotti jechuudha akka geerarsootaa warri kun afoolotadha uummatni turanii erga baasaniiti yeroo sadarkaa barreeffamni hin jirretti qubeen hin jirretti uummanni yeroo sana hojjetaa turan sirba barreessaan yeroo ammaa kana barreessu haaraa ofii uumu teknooloojii barichaa duuka adeemsa fooyya'insa jiru duukaa fooyyessaa gadi taa'ee sammuu isaatiin yaadee cillaanfatee samii ilaalaa barreessu sirba kanaatu jira. Afoolli jira kanaaf namatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa yeroo dhumnu yeroo kanatti sirbi nuti sirba jennee walaloonsaa jaallatamu akka sirbaatti fudhatama guddaa qabu yeroo ammaa kanatti kamidha kan fudhatama hin qabne kan fudhatama hin qabne ta'in kan torban tokko duukaa shubbifame namni jaallate torban tokko booddee namni akka raanfachuutti deemu kamidha ta'e tokko jira. Sirboonni afoolaa geelloon fakkeenyaaf qalameen ciraa cirti weenniin jala daaddisaa hojii warra kennumu beenuun deemnaa gaaddisaa amma qalameen ciraa cirtu weenniin jala haa daaddisu hojii biraadha. Hojii warra kennumu beenuun deemnaa gaaddisaan immoo dhimma jaalalaati. Isa kanaafi geelloon kun garuu haa ta'uti gati sababa afoola ta'eef jaallatamaadha. Abbaan barreessaan isaa barnoota kanaa hin qabu. Akkasumatti kan nu darbe akka meeshaalee mana keessa hambaatti ilaalu waan ta'aniif. Haa ta'uti garuu barreessaan yeroo ammaa kana akkanatti barreessuu qabu ofiisaa yeroo barreessuu jechuudha. Maal godhi barreessuu qaba walaloo irraaf jallisaa wal fakkaataa ta'e. Jaalalaan godhee hin qabu balleessaa kanaan badii jettu wallaaltee siin gorsaa walaloo toora afur jaalalaan godhee hin qabu balleessaa kanaan badii jettu jaala ko siin gorsa alaal gubbaan isaaf gajallaansa walitti hidhata qaba wal duukaa deema ergaa wal fakkaatu dabarsa. Kun qulqullinaa fi ga'umsa barreessaa sanaaf weellisaa sanaallee kan addeessudha jechuudha. Fakkeenyaaf sirban dhiyoo kana jaaladhudha. Sirban baay'ee appreciate godhudha. Haa ta'u garuu walaloonni fayyadame afoolaaf afoola miti isaa gatiin adda baafachuu dhabeef xinnoo na rakkise. Weellisaa kana maqaa isaa xinnoo ishin harkaa fuudha sana gaa kan jedhu fakkaate. Yoo darbattee looyi yoon darbattee lo'a yoon darbattee lo'a. Ergaa sana hawwadhu. Yoo darbattee looyi maa jechuudha. Yoon darbattee lo'a maa jechuudha amma kun araa sekshen waan naakin. Yoon yaadee booyi yoon si yaadeen bo'a yoon si yaadeen bo'a. Amma ergaan toora walaloo gadii kana olee kana walitti nuuf jechuudha. Kanaaf weellisaan artistiin kana sirbe kun ofiisaatii barreessa taanaan yoo darbatte yoon darbatte loo jedhee barreessuutiin qabu jechuudha. Maaliif ergaa isa sanaa hojii wal narguu kaa yeroo keenya gubuutaa akka toora qilleensaa isa kaasitti yeroo sana gubuutaan ta'e. Kanaaf ergaa irraaf jallisaa wal fakkaataa haala yeroo irratti heddummatu deemu jechuudha. Lammata immoo riitimii biitii rukuttaa eeggannu irratti illee amma aadaan Oromoo godina meeqadha nuti godina garaa garaatu jira. Godina kana keessa aadaan akka walitti dhiqatu jira. Wallaggaan akka itti sirbaa kiyyaa sirbuu danda'a. Kan qomaan sirbamu ni jira. Godina Shawaatti hodhanne akka jeetiin kan sirbamu ni jira. Kani dhiichisni wal duukaa hojjennu ni jira. Godina Shaggooyyeetu jira. Kaaseetta tokko keessatti yeroo hojjennu otuu aadaa godina kanaa jechuudha. Uummata keenya biratti fudhatama guddaa akka godhatuuf akka jaallatamuuf namni weellisaan Shawaa keessaa ba'ee godina Wallagga Lixaa keessaa ba'ee sirbu godina Wallagga Lixaa duwwaa aadatti godina kan duwwaa ibsuutu hin ta'in kan achiis kan asiis
saambilii fudhatee giddu galeessatti eegee aadaa kanas fudhatee sirboota ofiisaati uumummoo bifa ittiin haala uummataa irra jiru rakkoo uummataa waan uummanni qabu ittiin boonuu danda'us waan faarsuu barbaadus waan wantaadhus kallattii kanaan ilaalee walloosaa wal simsiisee haa barreessuu isa jedhu. Mee ati yaada inni kenne kanarratti yaada dabalataa maal qabda? Walaloo sirbaa irratti yaada dabalataati qabdu maalidha? Ani walaloo sirbootaa irratti yaadiin qabu kanuma isaarraan kan wal simatudha. Kuni dhaggeeffatoota irratti kan inni hundaa'u. Dhaggeeffatoonni yeroo hundumaa maal barbaadu? Ergaa walaloo wal fakkaataa barbaadu. Walaloon sararri jalqabaaf sararri ittaanu ergaa garaa garaa qaba taanaan waan waliin fakkaanne jechuudha. Yaada waliin simne jechuudha. Jaalala ibsachuuf jecha walaloo sarara tokko wajjin kan waliin simne fidanii yeroo itti galchan jira. Kun akkaataa barreessaa sanaa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf waan waliin agarre tokko jechuudha. Amma akka tasaa jaartiin tokko deemaa dhufte namichi tokko jaartiitti deemaa dhufa. Akka mooltan hin mammaa'edha. Akkas darbaniitti jaartiin immoo. Agartee fakkeenya inni fudhate qamaleen ciraa cirti weenniin jala daaddisaa. Hojii warra kiin dhumu beenuun teenya gaaddisaa. Kaleessa galgalaa ya galgaleessituu. Asan jira jettee nan jajjabeessituu. Fakkeenyaaf amma sirboota mimmiidhagoo yeroo hundumaa amma bara baraatti jiraataman fakkeenya fudhachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf Dooktar Artist Alii Birraanii sirbootni sirbu hundisaa bara baraan kan jiraatudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa. Yeroo kamiyyuu hin darbu kun waqtaawwii miti jechuudha yookaan yeroo waqtiileedhaan hin daangeffamu jechuudha. Darbees immoo ergaan jalqabaa amma xumuraatti jiru wal simataadha jechuudha. Waa'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee waa'ee waan tokko sana irratti walaloo fi yeedaloonni fayyadamee walaloodha bakka iddoo guddaa kan qabu barreeffama keessatti. Sagalee immoo akka barbaadanitti wantoota garaa garaa irraas yaada ofii keessaas deemanii akka namatti dhagaametti tumuun hin danda'amu. Dhaggeeffattoonni garuu ciminaan kan isaan dhaggeeffatan jechoonni walaloo sana keessatti itti fayyadamaniif ergaan walaloo sana keessatti darbu miidhagaaf kan wal fakkaate kan wal simate yeroo ta'u yeroo hundumaa dhaggeeffadhu nama godha yaadatti nama galcha jechuudha. Qaxabbii yookaan afaan Amaariffaatiin tizitaa seedhan sana keessa nama galcha jechuudha. Akkuma inni fakkeenya fudhate yeroo gabaabaa qofa dhaggeeffatame muuziqaan hojjetame miidhagaa waan ta'eef miira namaa waan kakaasuuf duukaa utaalanii sirbanii garuu yeroo gabaabaa keessatti irraanfatame barri kan irra darbu walaloowwan akkasii immoo jiru. Cimina guddaa kan qabu walaloo achi keessatti itti gargaaraman jechoota itti gargaaraman ergaa wal simataa seeruma mataa isaa danda'e qaba. Amma fakkeenyaaf barreessaan tokko akka yaadutti barreessitoonni walaloo sirbaa barreeffatanis kitaabota garaa garaa dubbisuu qabu. Kitaabota dhimmoota walaloo seerri walaloo maal jedha kan jedhu dubbisuu qabu. Kitaaba keessa jira baay'ee barreeffamee jira afaan Oromootiinis kitaabonni kanaan wal qabatan afoolli maal akka ta'e walaloon maal akka ta'e asoosamni maal akka ta'e akkaataan barreeffamaa maal ta'uu akka qabu seerootii keessa darbamuu qaban adeemsi sun eegamuu qabu. Adeemsi sun hin eegamne taanaan garuu mi'aawummaan yookaan fudhatamummaan wanta barreeffame sanaa baay'ee gadaanaa ta'a. Kan ammoo sirboota baay'ee keessatti fakkeenya fudhachuun hin danda'amu. Yeroo ammaa immoo sirba ammayyaadha kan baay'ataa jiru. Sirba ammayyaa keessatti immoo kilaasikaalii sirba ammayyaa baay'ee waan nama sirbisiisuu fi walaloowwan barreeffamanii akkuma qoosaatti barreeffamanii waan deemamanii sirbamaa jiran fakkaata. Malaaka fattaadhii saboo biriitti namni gakoo. Malaaka fattaadhii saboo biriitti namni gakoo. Biriikoo sagookoo mobaayilii duddakoo kaleekoo dukkana halkanii uffatan arganii namatti marsanii lafatti darbanii hangii namatti hammaati. Lafa gaddaa dhaqee ofiiti taa'ee haa jedhee ba'uutu hin ta'in artistii maal gosti fakkaate barreessaa walaloo taa'ee ilaala warra ba'u ilaala jechuudha. Akka inni kun ba'u ilaala inni kun dhufee waayyoo